Addunyaa kanarraa lubbuu namaa galaafachuun dhukkubni sadarkaa tokkoffaa irra jiru isa kami? Deebisaan dhukkuba onneeti. Dhukkuba onnee kana Rabbiin nurraa haa qabu jecha akka namatti ofirraa ittisuuf maal gochuun nurraa eegama? Tokkoffaarratti sochii qaamaa keessumaa pushaappii hojjechuun qoricha kamuu caalaa dhukkuba kanaa namarraa ittisuu danda'a. Namoonni biroo keessa taa'aa oolan, kan konkolaataa keessa taa'an, ollaa fi kan kana fakkaatan of dagachuu hin qaban. Namoonni guyyaa tokkotti pushaappii 40 hojjetu yookaan torbaanitti daqiiqaa 150 ispiichii qaamarratti dabarsuu carraan dhukkuba onnee kanaa qabamuu isaa baay'ee gadi bu'aadha. Lammaffaarratti ulfaatina qaamaa keenya garmalee akka ol hin kaane ittisuudha. Garmalee furdachuun dhukkuba onnee qofa osoo hin taane kanneen biroofis nama saaxila. Sadaffaarratti sigaaraa yookaan tamboo xuuxuu aarsuu dhiisuu fi naannoo namoota aarsanitti yeroo baay'ee dabarsuu dhiisuudha. Afuraffaarratti immoo nyaata onnee keenya miidhan irraa fagaachuudha. Kunis nyaata nuti yommuu kuduraa fi muduraa baay'achuu qaba jechuudha. Yeroo baay'ee nyaanni nuti nyaannu nyaata muduraa fi kuduraa ta'e jechuudha. Nyaata coomaa yookaan ashaboo fi sukkaara adii sadan itti baay'atan yeroo baay'ee nyaachuu dhiisuu qabna. Shanaffaarratti hirriba ga'aa fi garmalees baay'ee hin taane rafuu fi kunis guyyaatti haga sa'aatii 6 fi 8 gidduu rafuu danda'uu dhabuudha. Jahaffaarratti dhiphina sammuu yookaan istirees sababa adda addaan dhufan sirriitti ofirraa eeguudha. Torbaffaarratti dhukkubbiin onnee yeroo hedduu yeroo sadarkaa cimaa irra ga'uu malee waan mul'achuu hin dandeenyeef dursanii ilaaluu yookaan cheekaappii godhuun baay'ee barbaachisaadha. Fayyaan faayaa waan dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jennaa. Chaanala keenyas subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jennaa. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa.